yoo inni amma si fuudhu baate akkam godhu yaadameeti fuula kee dura yaatiif yoo inni si fuudhu baate. Na yoo inni na fuudhu baate naa beeka fuula kee duraa fi sangaruma kiyya keessatti qabadee taa'aa hundaa. Laanii wanni jechuun wanni isin jiru ani isaanitti illee himu wanni jechuun gartee fuula duraan si fuudhu baate yoo wartaan jechuun akka isa heerumtu si dhiisu baate yoo Abrahaam illee siin ayyamin fuula duraaf akkam gootame. Musaddasa kiyyana kanaan takkitti mataa keessa dhahetanii anis addunyaa irraa gola khalaas. Musaddasa keessa jirayna isa mataa keessa dhahetuma jeeftee atis turte jechuudha. Khalaas eeyyamuu. If dhoote moosaas jiziboo isa dhoote inni ugaate dhoote hote eegas booti if dhoote atoo. Yaani ana finda uree abbaan finda ubar. Laakiin an harka mootummaatiin garaa miti namni bardhaamee fi faayidaan tokkuma barbaadamatti. Namni qadiyyaa dabalamee akkas khalaas. San murteeffattee jechuudha. San murteeffattee taa'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya gaa salaamtaan teenya. Bakkuma jirru irraa jechuun gaa bakka isin jirtanitti gaa isin hageessa jecha arra gaa jechuun mana Abrahaam takkaawwa mana gololchaatiin dhufee egaa akkasumas micootana manatti dhiisanii gabba'anii egaa saniifin gaarra biiftuu bira dhufee biiftuu tana gorsuu deema mee biiftuu gorsatti deemnaa salaamta qabadhume. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bira jirtu hojjetu. Egaa mee ati biiftuu ani wanni jechuun asis biratti argameef dhiyootan jechuun anis bira asitti hin argamne egaa jettuu jechuun gaa Abrahaamis akkasitti rikkibdee qabdanii jechuun hiitanii harka hundatti dubbatti hiitee qochiiftee haa namatti gootee akkas gootan hunda wanni sansalaa jechuun waan sirraan barbaachifne waan bareedaa miti mee ati tabiraa haftu mee Abrahaam maal irratti akkas gootetti mee ati. Isa haa godheetiin jira namtu ijoolleen hidhaatuma hintuminaadhaan jeeli beekte. Ijoolleen kisanatti fidan isa kajuuruu qabanatti fidanii ani hintuminan jeen hidhaatuma kun inni garuu naa amanu godhaan jeen. Jennaan fayyaa waa takka garan garuu jala kuusan dawwaleetiin gaafadhee beekte ittiin dhaqaan jeen simbiran dhuhaa bakka tameenyaa natti illee himuu didanidha isaan mucaa cafaqanii fadan godhanii miire. Useeta matti dhiisa qalamaffaa gizee buxe qabu bulee torbaan geenyu fayyaa natti fidan jeen gizee mana kiyya fidan jiruu qabu. Isaan qaba jechuun mana bakka sanarraa na fidaatteni. Achirraa fidan jee mana fayyadama mana fayyani beekanii ture. Ni beekan ga'e. Akkasumatti fidan jee gisa na fidan isa khalaas kun hunda cicciranii dudda hunda guutuu jiruun qabu. Fuula kana hunda jiruu qaba yaa. Fuula isa jiruun qabu qaatiyaan tumaan jenneen egaa isaan tuman shiftaadha sagaatiyaan waa shiftalleen seene. Ati shiftaa dura wal beektanii mire tana dura jechuun nama biraa qabsiiftanii ni beektaate. Laan qabsiifnene. Abrahaam qabsiisa malee gaa Abrahaam beeku ijoolleen garuu akka himtutti nama hedduu achi keessa jira. Nama hedduu achi jira jechuun namni qabeetti hawaala irraa buusan nama dhalaatti jira dhiira jira. Hedduu jira hanga duraan isaan maannaa jedhama ni beeka qabsiisu ni beekta yennaan ni beeka nama hedduu duraan waan dhibbisan keessa jira ni qabna hin tubnu garuu naan hayyaa erga tubne achi keessa tumtanii qofa isin dhiisuun jeen telefoona illee dawwalee ittiin. Duba isaan maal irratti akkasitti muu danda'an duba isaan. Ismaa didee jankaa maal na qabdan jee isa ijoollee alka'ee qabee jankaa ijoollee keessa qabu duuba namni borraatuma akkam godhare. Duba maallaqa kan ta'e hiitee misa kan akkana gogote. Maallaqa kanneen kan ijoolleen na xaa'oo nama dawoo hiitii deemtee maallaqumaan nama hiiti. Duba isaan hawwanni maallaqa kanneen hiisifteen akkuma si jaalatu godhuufi. Salmaa fi maal didee amma ati isa asin namni kun guutuun isumaaf dubbattan. Ani tana nama naa dubbatu tokkicha nagaru. Maal isaa kana gogodhan kana jaartii isaa na arguun akka isiin na goote. Ala kana guutuu amma dheengata mana seensifte malee guyyaa meeqa guutuu goosha gamanaa tokko yoo si garsiise amma oolanii rifattaa bal'oo kan achi keessa na seensifteeti na cafaqaa nyaata kana guutuu mana isii kana walitti diiganii diina xarasiisaa turte garuu amma mana kana seensifte asii gabbee sirraan hiikattee gabbee itti kan na baafte. Fiidiyoo takka argeen jira jechuun takkartee mucaa xiqqishaa sutumsiiftee jechuun waan san illee dhufee baddoon san gaarii miti jechuun nama gartee dhiigasoo baase. Asillee asitti haadhatiin jira balloon akka bid dhufee isii tana hidharraa na baasu olanaa tana jeetiin iddoo kanaa garuu namni naa dubbatu hin jiru jechuudha. Isiin gadi si baasattee mana raayettee deemnaa jette mana na seesiftee. Duraan abbuus viidiyoo akkasii jechuun siiti ammaasis. Aku video kasih salah itu masih bodoh sih di. Aku kamera salah malusan. Mal milo ada cara nanti teh milo kalau sosial agar sih juru apa itu butuh ya mereka. Wah, ini kan harus gari mati. Ati kan rumah orang takkan sih. Akad di Jalabat. Ani Abraham sih cuma isi jingga jalan tu kan atu mal. Ini di senjun kak. Numan dua malah di senjun malah pun di seja. Abadan mo. Abadan malah pun di. Wah. Kamera. Irat tu mama irat akawai rumah tu dua malah kami tu di seorang anak ada. Karak ni cun dulu punya cun kamar sisa sisa malagas kawal cita cun najala cisa kerja biftu jala tu kora teni tuman ni cun ayam lah bahasa ni. Ada kasih kawan. Abraham yang furi biftu mana tinggal cici. Hafude ni kabe mana kita hana galcu. Mana ketemu? Hana asal rafude mo. Asal rafude. Asmata ya cun atene kaya na yo stesa ro yara.
لا nagaa nin ta'a barsilaafuu man ta'a yoo isaan dubbata baatan nin ta'a bokkuma ijaaris argu kana yoo ta'a naaf bareeddudha laakiin isumaan fuudhii galchisiin ofiin isaan ofiin galiinaan jeetti mijaartin hin galoonis ofiin. Akka Abiraam galchuu feeta? Akka inni galchuu fedhe. Achi boodisuu Abiraam irratti silaamaa hojjechuu feetaati? Laa naadde haa gosanii isumaan na galchisiin ati itti manaa himi garuu. Amma jechuun egaa inni isa kana ta'e haatiis jechuun gaa kanas gootee mana isaatti illee jechuun gaa hidhaa asirraa hiikanii alhamdulillah amma nagaan si teessisan kana dalagaa fi gartee ilmoo gartee ijoollee isaanii taasisumsiisanillee warda akka kun bareedaa miti jeetiin dhiyoo tanaa sitti dhufee itti himee eegas booda jechuun mucaallee wayisitume wayii hidhanii jechuun daleessanii maqaa hunda keessa. Maalan dalasiin bakka guutuun dalasiiftuu hin jirtu. Ayyee. Huccuu takkaan harkaan dhiqee huccuu guutuu harkaan isiiftee irraa viidiyoon irraa marra sagaan beeyne kaameeraa sanarraa illee martuun beeku. Waa hunda waan nyaata kana silaa nyaata san waa arge ittiin godhaaf iyyuu. Akka isiin akkasuma boondisan. Mana aarsitaree akkamiin hin du'anii. Waan akkanaan dalagin waan akkanaan godhin. Mee ati waan takka tanii hin simu. Ati lubbuu isaa nama fayyadamisa? Waanuma fedha osoo fedha. Isaanillee lubbuu isaa hin fedhan. Abiraamillee wardaallee lubbuu isaa hin fedha. Ijoollee isaaniis lubbuu isaa hin fedha. Atillee lubbuu ta'e hin fedha. Garuu maal hin fedha? Waa namatti dalaguu takka hoo waa nyaata keessa nama godhuu kana hin dubbatin maaliif bareedaa miti. Lubbuun akkuma keetetti isaaniittis moo'iti. Isaan karaa odachi raabachifte mee akkamitti taatire? Laara si banna qixaadhe silaa viidiyoo sana ta'e dullaalessa malee jaamia kanarraa maraa jirte jechuudha ala kana guututti nyaata lafannaa kan ta'e lafan nyaadhu naan jette namni kamitti ilmoo namaa akkana godhanii tunis ilmoo dhalaati. Atis ilmoo dhalaati jechuun ilmoo namaati rakkoon qabu sirraa kadhannaa sirraa dhoorkina ati garuu waan ammaa jette tana ittiin deebiin mee ati fuuldurri kee jechuun amma hidharraa si baasan teessee taa'u jirta amma isaanii kana nagaan nyaata dhugaatii sinni kannanii. Nyaata dhugaatii waman layxee waraqman layxee lafannaa kaayisa waraqatti nyaadha namni waraqaa nyaata. Hojii nyaatanii? Eessa hojii nyaanni isaanii jettuu isaan argone mana lama qabana sadii qabanii ture. Bakka isaan tattaanu beekos mataa jedhanii ulaa alaanatti ol cufanii mana dhiisan manuma kana kaayisaan taa'u jira hobaati. Ulaansi qolla hommatu isaan alaan addan qaraarree akkamitti hin baran. Alaansi dagaranii? Mucaa xiqqaa santu guutan hammaa madaqa jeenan irraa bane isaan irraa bane ulaa. Sirraa bane gimbiin cufaadha moo banaa? Gibbiidha qulfiitti godhan gibbiidha. Akkaatiin baane. Amma kalee qofa bananii dhiisanii amma kalaas ni deemta jedhanii kasi bana qulfii bananii dhiisan ni deemtanii hin deemu jechuun deegaanis ulaan banu. Eegatee yoo sin deeme kalaa isaan hin deemu laa hin deemu maaliif hin deemu yookaan inni mana nagalchuu wardallee akka nagalchuu tuffadhu. Mana qabdameeti. Ni qaba mana. Mana kan duraan qabdanii waan jechuun gaanuu guyyee kan sibirra dhufee mamuudha. San wadaa mana kayyu. Mana keessatti gali. Galu qofaati jedha. Galu qofaati yaa nagalchuun. Abadammoo. Jechuun inni si galchuu kana onni feetuun maali? Akka cafaqameetiin akka tumamee waa hunda argeetiin laalaa guutuu argeetiin isa dhabee dhiisan mallee dhaan isiin akkasiif deemti. Waan kana baratu sumaaf fitee cafaqamuu teetanaas isa taabiraamellee sumaaf fitee gaafa gartee an dura amma dura dhufee jechuun asitti viidiyoo isaa illee sirraa maree biiftu Abiraam kanallee jaarsa wardaati dhiisi bareedaa miti dhiira biraatiin si ilaala dhiira biraa jechuun sanitti heerumta dhiirtillee na bira hedduudha dhalaa silaa heeruma feetullee na bira hedduu jira. Dhiirtillee tafuutu hedduu jira. Nama jechuun ilmaan hin qabne nama dirdiraatis si kannaa rakkoon qabu. Abiraam kana dhiisi kan hin jiru amma turlee ni jettee beekadhooti. Sibilloo hojaa si mammaame. Amma taate tafuutan yoo hin jaalatin namni dirqii yoo si fidee fuudhii si hin jaanni fuudhuu dandeessa. Nama jaalala hin qabne takka. Dirqiin hin fuutu. Kalaasire anis waan hin jaalatu akka kabitti ditteermu dirqiidha. Ani waan kana jechuun bar rakkuma si jirtu tana isin raawwatee ati Abiraam kana akka dhiiftu godhee kabiraa ati jechuun yoo si kanneef jaalala haa jechuun rabbumaan namaa kan jechuun sanis rabbi isaa jaalachiisu. Gaafa talaasan amma erga giddiin dhufte ittuma fufaa waan dhiisu. Duuba bakka isaan inni duutaa akka malee. Ittuman du'ee dhiisa kalaas. Yookaan isa nufi wardaa isa jidduu dhabamsiinati nuti lamaan kalaas lamnee tatte. Eenyu dhabamsiitanii? Abiraam dhabamsiina nufi wardaanis. Abiraam dhabamsiitaniiti si wardaa tatteessanii? Tatteenya kalaas. Osoo isis jaarsa dhorkuuf deemtaa atillee jechuudha waan heerumna dhorkiteef isa dhabamsiisaadha. Isiidhaa bara. Duuba akka kun rabbiin jaalata. Akka kun bareedaa maqaa rabbiin isin jaalatu waan bareedaa miti yoo jechuun dhiiftu warri kanaaf dhiifteetama rabbiin kabiraa si haayiru. Rabbiin kabiraa si haayiru yoo deemte irra wayyaame. Amma rakkoon takka lama sadii jettee deemu jirti. Ta duraatii jaalala isaa dhiisuutti lamata namatti bitte. Isaas ni isa maqaan akkasitti shugutiifa hundaan afaan hidhanii fuula hidhanii asirraa hojjetanii keessa maqaan lamata guyyaa ammaasiis jechuudha itti naffi jetteen torbaan tokko booda. Naffidaa khalaas qabu dura galgasa jetteen qe'ee durarraa hoggosi tolseenu hogguu viidiyoo teessan laallu dubbii ajaa'ibaati. Isaa dhiigaan balleeffame. Isaa harka kun ni dhaadhaa jechuun dhiigni karraa yoo hafuulli kun iftuu hin jiruu hin qabne.
Hasit tol seen soo makare beekan. Lama tani buuba hawwatos makare beekan. Soorokaan dilli kun sirraa akka dhufte. Jaalasaa yoo dhiifte irra hoyyaame. Lubbuu namaatis kuttee teetillee hin qotti bareedaa miti. Namni addunyaa kana takka qilleensa kana jiraachuudha namni hundinuu. Siis ta'ee jiraachuudha. Mee wardaa kanaa dhiisi nama biraa rabbisaa jaalachisu kan biraa barbaadime dhalaan heeruu hin bar dhiirti sagalee itti akkama gartee qaalimaan oromummaa jette qaalimaan dhiiraatis sagalii qaalimaan jechuun dubraatis sagalii yoo heeruma kana dhabde kan biraa ta'e isa malee hin fadure isa malee hin fadure akkamanta duba hecha kana qabtar qaxareema man gaddaama bee waa takka si gaafadhu ayyee ammana kana inni na baasa musaddasi siyyi sirraa naa fuudhi telefoona kiyyi sirraa naa fuudhi isarraan isarra yoo isaan bira kiyyarra gallakkifatu jira narraa waraabaniitu daa isaan kiyyarra gallakkisu jirti wardaan narraa waraabdee yuutuubni kan isaan bira eegaa kiisee narraan fuudhe mana kiyyatti narraa fuudhe gaafasi musaddasa narra qabee matarra na qabee narraa fuudhe itti kanneen musaddasa san ta'in yuutube tiyya musaddasni maaliif bitattee duraanaati خلاص كان أمي وان بتتابع أنا خفيف طلعت كا قوات ما تنمح بتدي أنا خال أتدل على أمره مسدس أنا استمع على لا جبت والمكتبية أنا تما لفوت نمو هم سكوتي بدتشون أما سكوتي بدتشي من خاطشون أتدل على لا راني تولتيره ما قلت أتمال يجون لي رابراهيم كران جتونغا تكني جالا تقولا أكما سكوت بسنين كبسنين أوان إسافين بيت أن ربي دوران بتدي أنا قبا ولا مرة دفت ملء ما أنا مني بتتابع خايجات تكب تخبراني جراتي لا خبران قبو يعني قايو ربنا كتسام بيلونيز بترجيت من خادم مليان تمكة تناسا نقابة دين دبي أجايبات خاطبة دبي أجايبات خاطبة تي وان كجرانا فودي إنه اسمنا تانا ديبسو ما أنيتم فيديو نصر عرب قال لك سنة من اللي نعركيتشون كومنتي اللي بيتو تكتة قرصة هايتشون سيبر ريزو شوفي دعوته تحرتو تغني عرب بيفتو بيركه akkata saachuun wal qunnamne ayleen waan hin reeru daawwattoonni keenya ni beekaa dhiyootana sadiin gaabiratti argamini mee biiftuu tana bira dhaqee gaabraa billee dhiisii wartummaan hojjaa jiraattu masaakila hedduu takka lola hedduudha fiddanii waan bareedaa miti innillee itti tuugee sababa keetitti jechuun isiin heesisiftee jechuun geessisiftee jechuun bakka hidhaatti geessitee waan ajaa'ibaati lamatillee deebee gocha jechuun tokkotaa warra dalaguun bareedaa miti atilleen gaa taa shukutii bitattee jechuun manaan teessee shukutummaan teessan balaa hedduu jechuun ta'isaas qabdee hite talamata jechuun atis manatti itti fitattee ijoollee guutuu fittu innillee lammaatis akkasitti jechuun lubbuu ta'e galaafachuu ga'ee si harkaa bahe sani shukutis akkasitti jechuun harkasaa jirti telefoon harkasaa jira yuutuubni keessas harkasaa jira bakka tanaa mee daawwattoota ammaa jette mee daawwattoota dubbisme mee waan hundi daawwattootatti himadhu akka jechuun Abrahaam ta'u akka Abrahaam takkaa godhuu deemtu akka Abrahaam jechuun akka Abrahaam irraa feetu san mee daawwattoota dubbismeetti namni kun hundi nama Oromooti namni Oromoo kun haalli haa godhume komantii jechuun achirratti aanu barreessu. Laa daawwattoota yoonni nan jiru an Abrahaamatti yoo fiidiyoo gallakkisaa jira miti jalaan barreessaniis micoota na cinqamtee fuudhe akka jiran hin fedha jedhe lammaffaa akka ammoo waan isii naa deebisanii musaddasa kiyya telefoona kiyya akka deebisanii naa kadhatan hin fedhan tanuma irraa fedhatuutara. Hanganoota dhaammatta? Tanuma itti dhaammadha fardiin tigitanuma. Ati madaan duraatuu siraa fayyada tagartee warra daraasitti bittasin na hitees kunoo akkana asirra sitti teessi. Fuula baatii beekuutu akka tajaajila dalaguutti hin jiruusi amma xiqqoon irraa wayyootu dawaan. Amma Abrahaam akkana footoo qeessis akkana footoo. Kalaas namuu caccabee fuudhanii namuu caccabee tumaa fuudha. Bara wal balleessanii ma fuula wal balleessanii karta Abrahaam asirra kana hunda madaan duudaan hunda faayidaan qabu harki hundi machuun sirra hin jiru. Hidhaa isa yoo jechuun. Namuu hidhamee yoo tumuu taata namuu tumaa Atis waan ta'eef. Kalaas warqee taa'ame ture tun jiru. Warqee tamma. Kalaas wanni walitti haarus hin jirtu inni waan haaru hin jiru anis hin haaru kalaas. Amma jechuun ati maas jiraachuudhaaf feetamoo asirraa baatee jiraachuu feeta mana keetti galtee. Laan galuun fedhani. Mana keetti galuu feeta. Kuma kiyyaadhaa naaf fuudhaa inni galanni haa. Eega isaan ammoo deemii galii kalaas nagee mana keetti siin jaan ati mana keetti gali qabirra. Ni galu akkanumatti hin deemee gala daalakkaanu. Akkatuma mee cafaqamee maali? Maal feeta jechuun mana keetti nagee galuu baatte maal feeta? Abrahaam haana galchuu isan fedha. Abrahaam gosi galchoo oguu mana keetti galchi kam goota? Kala waata kan godhu namni wanti qubara irra gootu wanti tuqa. Ammallee fuudhaa takka akka si fuudhu garaa muranneeti. Akkamitti fudhadhaa tun dubbiirraa muratanii mee? Dubbiin akkatti mataa si hortu tun dubbiirraa muratanii namni akkatti nam hidee nama cafamaqee asii caccabeetiin isa dhiisee irratti du'eetiin dhiisa malee hin dhiisu waanes yookaan isa dhabamsiifneti haa teessu wardaan asiniin ta'a. Wayii waan waajjirti digarraa kalaas. Duuba warda ammoo sii qaranne jechuun lubbuun teessi boorota Abrahaamillee boora warda hoo sii qaranne akka Abrahaam si fuudhu si hayyamti. Ni gaafattan gaambeen hayyamtee walte. Ati dhugumaan Abrahaam jechuun dhugumaan irraa murachuun feetu. Hin fadhu see osoo hin fedhee akkatti gubaddee asitti faraqaa isaa waamee qarbu jira. Yoo inni amma si fuudhu baate akkam godhu yaadameeti fuula kee dura yaatiif.
يوني سفور بعد لا يونا فودو أنا بيخافولا يدرابي سانغرو ما في يفسد كبدي تاعهم داب لا لا أنا وني يجون وني سنجو أنا أسألت اللي نمو وني يجون قتة فورد راس سفور بعد يورتان يجون كي سيرهم تسد بيسو بعد يا أبراهيم اللي نسينا يمين فورد راه كم قوة تمام مسدس خينا أنا تكتي متى سرعتني أنا الدنيا لا ولا خلاص مسدس خيس يا عينا إيش ما تعرف لو تسمع جبته أتس تتجو خلاص أيوة دلوقتي إيه لو تموجات جزء إيش لو إني يوقع تلويته خطة إذا سبت يبدو تاتو يعني أنا في الدورة بان في الدورة لكن أنا هالكم وتم ما كلامتي نمي بردامي في خيله مستق ما وربي بنتي أنا مو قد جاده بربيتي كاس خلاص سن مرتبط تجو سن مرتبط ده تاوجر دركما يو سفور بات وانقر الراوت تجو أيوة يوني سفور يو أنا فوري ما يران دورة خلاص نجا وجهاتن ما عندنا سيفر دار وكوسان سيفر كاميرا كو ني سفور سيفر دار وكم تجياتن وردارا لا دا فران دور كبرم ديران دان جيني ولا نفسي فران دور كانوسي قالوا جالس سيستي جالس خيس تيدما وجاچ فدن أيوة يا كبرى أنا هو في جارسامتي أنا في جارسة في جارسة تنو تزوجور كده تقول يا كبرى رتراوتو سي لا راود دوسي من راود أيوة سين دبتو بات بسرعة ما راود ايشي وان راوتو قبل ني فوتو حسفور ابراهيم أيوة سين يو ابراهيم سفور باته وان غير راوتو مله يو سفور انا غمو وجه تسجو أيوة يو سفور ما تجمع رات فولتو يو ابراهيم سفور كم شو أنا ران قداو وني قدوم مال وين قلت تجي سي سدبوها أنا ماله وني برتي أرون جبتو خيش ما يكون ابراهيم مالي وني برا تقنيت لا تكون جبتو الدنيا ترى جراچو راب ابراهيم ركت جراچو جو ابراهيم رب دمو دوته تكاو ان دوه اتيچون اچبو دچون اكس جراچو دو رابر اتيچو أيوة دوبا جاي بقى دوبا يو يشرب جراچو ما نديزچوتي dan do ya kacha fakame sula duri lenin disje to komurte fadde egara kacha fakame du jire hosha kasa kana rukabati hosha kasna na ite kasna go da sani inma hindi zuwa ta مو ابراهيم اتيار ابراهيم بكرته تعرفت تبوز الزن اذا يجتها لما تجرته كس بوته شوتا سالي سيني سوجو سي دايرو سالي فوجو سي داي سيني سدبو جتي isma jeni sagaman timbe hadu ابراهيم gamun ke disi wana tlageste wana kasiman timbe habar dagan hoga gagach barra ngachise raga اما kuchu tungu ya me ga jana jirte chul kanmani ngachise raga تجي تسوت غايتو nkadu tu su ana singo tana kan timbe اما يسين شكتا اجونتي فواينا قوتي فخنا يسين فراش شكتي غرو amma akabiti shakne يسين فراش شكتا ما تسين شكتا garu mahana tu be la fi male silanya ta sina fi dewnya du garu mahana ga be mara kon du ne cha male داوتا حرتو يا خنو بيفتو كنا ولنجرا چونغا ايلنغا قرده تكاو واوندا وانا نمانجو جيني دغيو ديجتي غروغا تركما انا ابراهيم يور الكدبله جراچو نندو كليسات نار تكاو ابراهيم غايتو يو جالتا دبدي كم غوتنا ابراهيم غا تكاو اجيسه انس دو رامرادا تكاو منا موتما غلوم بربادتي ايغا تبينسي ججبتورا ديرو اكم غونمه داوتو تكاي مي akka goonochuun halli asirratti komentirratti me takkaawoo abraamaa fuudhattanis takkaawoo lakkii abraamin sin fuudhu jaarsa namaati jaarsa wardaati biiftu nagaan taa'i takkaawoo yoo si dhukkube immoo asuma yoo si geessan takkaawoo si dhukkube karaa gartee mana sheekaa si geessanii yoo waasu jiraatan jinniin faan taa abraamin jaaladhutti tunu akkas gartee quraana si kadhaan guusisii takkaawoo bal'oo yoo ittan gartee mee asirratti waa hundaafu rakkannee jira nama kana jettutti mee asirratti komentii babbareetu nu barreessaadha waan isin nuun jettan sani goonagaa michoon tun amma jara kanaas galaafachuuf deemti takkaawoo abrahaam galaafachuuf deemti ifillee galaafachuuf deemti rabshaan gaa deddeertuun jechuun tadhiyoo tana keessa dhuftee innillee gaa hidhamee jechuun cafaqamee ittillee fidaattanii mana sitti fidanii gaa akkasitti gaa inninis jechuun shuquchiisaniin tarmasiisanii harkaa bahee wanni kun waa hedduu dhabuu jirti rakkoon tun karaa fuulduraatti rakkoo jajjabduudhaan fakkaattee daawwattoota keenya mee waliin laallee formaata haa goonuun jaa mee daawwattootatti waan dhaammattoo qabaatte mee dhaam. Dhaammadee kun jira. Mee deebii dhaammadhu mee. Dhaamsa kiyya qabaree buusanii barsan. Kana yoo gartee yoo Abrahaam koomentirratti asirraa barreessanii Abrahaam akkana fuudhu godhu baattan daawwattoota keenya akka garteen Abrahaam godhuu fi akka gartee Abrahaam takkaawoo yoo si fuudhe takkaawoo sun fuudhin akka Abrahaam godhu san ibsi mee fuulatuchi gargari daawwattootatti. Egaa daawwattoota keenya yoo kaakaa Abrahaam hinaatan taate booda yoo dha'ee waa takka osoo hin goone anaaf gorsaadha yoo kadhagu taate gorsa keessa yoo kadhagu taate
yaa waan kanarraa gattaa'ii dhagayin cootana fuudhii jaani itti na hima tanuma dhaammachuu booda kayyitaniif taate takkitti tanan qaba daamsa. Egaa kanatti mee isin gaa komantii irratti waa hunda nu dhaamaadha waan akkanaa jira rabbi nu gargaaru du'aa'ii nu goraan jaa insha Allah. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.